يوميلات قبصون رومو خاتينغال ماجيسو غزي هوندا انغاوتا هوغوتاكا خمال قلتوتي في داوودي والغنا هوغوتاكا ararso biqilati fi daawiti walgana hogutaka jalmarro fi goticha mare golicha dengeetu walgana malif gize hunda walganu kanarratti rarrati qabson oromo dhaatu naafin galu kanaf me namni oromo hundinu garte sagale ajaja zoni kebba gaafa sila namni akasi woborra dulusan obse haga arra keessa jiraate kana dhageeffadhaati sammu keessanitti deebii laadhaa isinin jaa mee dhaggeeffadhaa ajaja woboo zoonii kibbaa jaal gollicha dheengee akka balleessiin murnoota adda addaa qabsoo keessa turanii namoota adda addaatti adeemsifamaa turedha. Inni kunini gama tokkooni waraan bilisummaa Oromootiini jaala abaluunidha kan isaa qabaa dhaabbii qabsoo karaa nagaa fudhatee jedhanii namoota murtaa'oo irratti imejjii fi fudhatama isaan kalee waraan biraa qabanii gad buusuudhaa fi murtii adda addaa kana namoota adda addaa irratti xiyyeeffata ta'ee ture. Kan qofaa miti yeroo woboon akkas jedhanii imejjii namoota murtaa'oo balleessuudhaa fi murtii adda ta'e tokko nurratti xiyyeeffatee ittiin ture fi gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa sanaaniyyuu abaluu isaanii warri woboo galuu dhowwee jedhanii karaa tokko inni woboo galuutu fedhaa jedhu gama biraatiin ammoo eebelfaattuu woboo galuu dhowwee jedhanii mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama gonfachuudhaaf abaluuf abala faan ammoo woboo galchuu dhowwu jedhanii fudhatama gara mootummaatiin nam dhowwuudhaaf haalli shirta'e wal xaxaanii moora qabsoo keessatti waggaa sadan har'a kana aggaammii shiraa fi cubbuun bifa adda addaatiin zoonii waggaa 28 keessatti qabsoofnee wayyaanee biqileetti galchin keessatti maqaa keenya balleessuun akkuma baratametti kan ture eega inni kun kanuma kan keessatti wanni mul'atu jedhee murna tokko iji buttuu moora qabsoo keessatti mul'ate ture is kan ammoo inni kun aadaa inni kun seeraa miti inni kun sirnaa miti maaltu waggaa hagana waliin qabsoo goonee wal danda'uun dhorke Oromoon akka Oromootti maaf waliin jiraannee waliin hojjechuu dadhabna maafi ilaalcha abaarama Oromummaa fi tolli ilaalcha lagaaf gad fakkaatuun garee tokko maaf dhiibanii moora qabsoo Oromoo keessa seena gadhee irratti chaphaadhaan rukutanii otoo seena gaarii namni qabu namni irratti duulanii maqaa nama balleessuun dhaabbachuu qaba jedhee zoonuu san keessatti utuu waggaa sadan irra kan haalli rakkisaan hedduun keessaaf alaan na mudataa jiru kaayoo haleessaatiif jecha yoo ta'e wal abaaruun nun baasu hoogganoota dhaabaa gameeyyii qabsoo kan waggaa 48 godhan isaan kan abaaruun heer dhaabaatiin alatti buluun seera alatti buluun wal jaldeemuu dadhabuun hooggana dhaabaatu irratti maqaballeessiif duulli adda addaatti yeroo deemamu haaluma rakkisa akkasii kaanuusu ofiiyyuu isaa hidhama dhaabbii ta'ee ittiin turetti dhaabaafis falmaa Oromummaafis falmaa haala irra lubbuun kiyyaleen keessatti yeroo adda addaa sadarkaa miidhama adda addaatti narra gahe keessatti ijji dunuunfatteettini akkanatti deemuu qabdan heerri hojjetti kamuu qabaa seerri hojjetti kamuu qabaa walfaan yaa'uu qabnaa isto kabaaranii isto kofaarsuun gatii hin qabu Oromoon akka Oromootti wal jal deemuu qabnaa qabsoon kunini bifa hamaatti deemaa jira qabsoo gara qabsoo gitaatti oofaa jirtu qabsoo kagita akkasiitiif kagita akkasii isa daasporaatiif isa akkasii isa hidhataa fi isa akkasii isa barataa utuu hin jenne Oromoon tokkodha qabsoon kennu tokko boca sabummaa qabaachuu qaba ulka sabaa qabaachuu qaba fedhii murnummaatiin wal jala yaa'uu miti Oromummaadhaan wal jala yaa'uutu muraasa kan jedhurra kan ta'e waggaa sadan kan akka nam tokkootti danqaan hedduun na mudatee ture inni kunini burruma zoonii sulletti waan ennulleen beeku waan ummati bal'aan naannoo san keessa jirulleen hindi beeku eegaa kan fakkaata haalan turan inni ammoo isatti akkana godhee inni fedhii akkasii qabaa inni fedhii akkasii qabaa jedhan kunini kabaja kalee mooraa qabsoo keessatti nurra haquudhaa fi duula maqaballeessii nurratti gammate ture jechuudha.
Hayyee jaalgollicha dhengee meekan maa wal qabsiisee isinillee danqaalee isin mudataa ture haga tokkorraa tuquudhaaf kaastanii jirtu gamanumaan immoo yoo fedha keessan ta'eef hawaasni Oromollee waan irraa quba qabu yookiis immoo akka miidiyaatti nullee odeessanuu qabnu akkasin dhukkubsattanii turtan kan himamu mee dhugumadhaa kun kan jedhuu fi haalli fayyaa keessanuu yeroo ammaa maalirratti argama? Ila dhugaa dubbachuu fi waa'ee dhukkubaa inni jedhu murna justification argachuu fedhutti jira. Qaabsoon irratti moggaatu baafnee uummata Oromootiin jedhuuni isaantu waan hin tollee fi qabsaa gameessu waggaa 30 irra qabsaa yeroo otoo kabaja qabu dhiibdee qabsoo isa irra moggaatu baafte. Ani jaal abaluu dhiibee baasee shiraan baasee dabaaf baasee jedhee jireensitti dabsuuni dhugaa kan kee yoomiyyuu ni haala akka uummata Oromoo biratti salphanee fi dhugaa jira aguugee shiraan daboolee dhokfataa. Isum kan wani rakkoon kiyya rakkoo fayyidhabaatii miti. Rakkoo kiyyini rakkoo sakoolojikali hidhama dhaabbiitu yaani waggaa 3 irra moora qabsoo keessatti. Horii ammoo rakkoo dabaa hoogganoota dhaaba irgaye kaayyoo Oromummaa irgaye dhaaba waliigal irgaye fi uummata Oromoo irgaye isammoo woboollee irga sana guyyaa aftiif wal dhabne naafistaafonni zoonii wal dadhabne qondaalota woboo garnam 60 jaarolii biyyaa naannoo keessatti argaman jaarolii bebbeekamoo nama gara 65tiin aduu guyyaa 4 qorri guddaan taa'ee himanna himatee na darsanii jaallan kun kaleenattuu guddisee Oromoon beekaa areekosaa ati bilisummaa Oromoo irratti miseensummaa saba ta'een filame isaan kanas guddisuun kiyya jalatti guddatanii sadarkaa kan dhufanii qaabsoo keessa qodaa caafana godhanii moggaattuu na qabanii na miidhanii sakoolojikaalii tochi na godhanii hidhaadhaa godhanii jedhee uummatatti walimallee guyyaa 4 walimallee gaafa guyyaa 5ffaa uummanni boo'ee dachii kutee goota kan magaalaafattammaa ajjeeftan isaan tukur qalbii miidhamaa miidhan uummata Oromootiif maal hirriidan jedhee dhugaan kan koo ta'ee dhugaa sanammoo kan qofaa miti jaallawwan biroo kanneen waggaa dheeraa qabsaani gaafa dhaloota kootii warra qabsoo jiru nama akka kabajama jaal dhugaarraa bakakkoo nama akka jaal teengatti nu bira wareegame jaal teenga Huseen Kulaa nama akka jaal Gaayyoolee Jiloo nama na dura baatii 7 waggaa tokkos qabsaa'e nama akka jaal jaatanii kunoo isaan kun hunduu diin jedhanii bifa Oromummaa hin calaqqisiifneen waan gandu tokko keessa saba tokko gosa tokko keessa dhalataniif gameeyyiin akkasii walitti marsanii tappeella diinummaa isaanii qabna maqaa balleessanii diinummaa irhaanii haala san keessattuu mormee jaallan ganamaati jaallan kun diinaa miti seena qabsoo balleessa jirtu hoogganoota dhaaba cufa hadhaa jirtu hoogganoota dhaaba cufa maqaa diinaatiif tappeella diina irratti rukutaa jirtu inni kun Oromoo biraatti eebbifamaa miti gochaan keessa dhabaaramaadhaa gochaa abaarfan fudhadhu haal kanaanis waliin hojjechuun nu dhiba seenattuu na dhiba seenattuu kaleen hanqaaqe jaallan kun dabaan dhiibdanii isaan dhiibuu ammoo guututti uummata dhalatu godin kibbata hundayyuu ga'ee fi seena kalee isaan waggaa 30 qabsoo kanaaf gumaachan keessa dhiibanii baasuu nutti fakkaate falmi ani jaallan gameeyyi kanaaf falmi kan ka'e sadarkaa ajjeetti achaatti moora qabsoo keessatti yeroo sanii aggaamii keenya sirriitti jaaliin ajjechaan irrattis raawwatamee ture eega jaalti dhugaa dubbachuudhaa fi dubbichi goollichi fayya qabuuf aangoo irra fudhannee otoo hin ta'in waan nuti qabsoo keessayyuu hin barbaachifne fakkaatti murni kun murni fonkolchi raawwate heeri irratti fonkolchi raawwate seeri irratti fonkolchi raawwate sagantaa siyaasa irratti fonkolchi raawwate yaadni sallee uummanni bal'aa yaamee kan godhuu keessan daba jaallan diini san jettan sun nu jaarsi biyyaa diini ta'uu qabu isaanii addi baafna yoo isaan diini taate diinummaa walumaan irratti murteessina jedhe uummatii jaal teenge jaal gaayyoon jaal dhugaasaa jaal jaatanii kun waame gaafa uummatii waame gaaf jaarsi biyya kan waamu akka jajazoonii goollichaaf jaarsi biyya kan waamu jedham jaarsi biyya hin waame waliin waamne gaafa ammoo jaallan kun waamichi uummata bal'aatti hirmaataniitti diinummaa gartuun isaa jibbirratti raggaasan mormachuudhaaf fuul jaarsi biyya. Propaganda bira uumanii warri konkolaataa jeeshi keenyaa konkolaataa lamguutuu waraanii keenyaa nami 60 keessa jiruun dhufee asheekii isaanii qondaalota woboo marsanii qabanii gara biyyaatti galchuu jedhanii
propaganda ara oofanii maqaballeessi jaarsa biyya kabajama sulle akwaan mitiin namoota hedduu maqaadhaanii abalu faandiin jedhanii jaarsi biyyaatu doorsifame roofifame eega jaallan nuti diinaa miti jettee mormachuu dhuftu suni waamichuu mataatti dhufanii ani dhufee isaan dhufanii istaafi dhufuu didee isaan akkanaan sagantaan sun fashalee akka kanaan jaarsi biyyaa jaallan afaan say waame muka waamneef rakkoo isa waliin qabda yoo jiraatu furuuf dhaab waamne isanii tol jettanii waamichi jaarsi biyyaatu waattanii jirtu ammoo warri kale diin isanii jedhu dhufuu didee akki isin diin hin ta'in uummanni akkuma Oromootti isanii barreerra warri isaan dhufuu dideetti yaadi diinummaa qabatanaaf dhufuu didanii jedhe uummanni naannoo jaallan afransan isan har'allee qulqulluu warri jaarsi biyyaatti dhufeettini waan jiru jaarsi biyya waliin haasee fixachuu dideetti rakkoo qaba isin rakkoon qabdan jechuudhaan bakka ni yeroo sana jaja zoonii kibbaa tureetti ani wabii isaanii ani irraa kan hundaayyuu beeku anasi nam diinaatuun sina fakkeessanii ergasi duulli adda addaa ifaaf dhoksaan irratti deeme hanga sadarkaa ijjeecha lubbuu naangaani dubbichi fayyaa dhabootuun ta'ini walumaa galatti fonkolchatti nurratti raawwatame heera bilisummaa Oromoo irratti fonkolcha raawwatame sadarkaa siyaasaatti irraa fonkolchatti raawwatame guutuma guututti Oromummaa irratti fonkolchatti raawwatame inni kun hin daba inni kun fonkolchiin irratti raawwatame isum dhaadhi irratti raawwatame isum hoogganoota hedduu irratti raawwatame kan isin jedhaddalle. Hayyee jaalgollicha dhingeemee kanumaan wal qabsiisee egaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan keessatti egaa waan dhibii hedduu akka jiru kaastaniitu jirtu. Gama biraatiin garuu kana keessatti kan ka'u odeeffannoo nuyi qabnuutiin nu hooggani jennaanii nu didani jechuudhaan yaadonni akkasii hin ka'u. Kun dhugaadha yoo dhugaadha ta'eef maaliif diddan? Nu hoogganii isaan nu hoogganii kan jedhan barbaadanii. Osoo yakki raawwatamu osoo dalagamu osoo haqni badee dabni dachi dhaaletti hooggansa gaaddis caaya shiraan guutame jalatti caaya cubbuun guutame jalatti caaya abaarsa malee eebbiin jirre jalatti bakka Oromoo waliin jiraachuu dadhabee qaamuu fi tokko abaaree qaamuu fi tokko miidhee akka diinatti miidhuuf jiru keessatti yeroo haqni hin jirre yeroo walii galuun hin jirre yeroo ilaafilaameen hojjechuu danda'uun hin jirre guurni gabaabaan tokkini dhiibbaa fedhi sirraa tuume akka bishaan gabatee oliif gadi yeroo si naannessu inni kun nama Oromummaa jalaatti guddate hooggansi qabsoo Oromoodhaa hooggansa walooti hoogganni waliif kuusa hoogganni wal baachuu danda'uu qaba waliin jiraachuu danda'uu qaba wal hammachuu danda'uu qaba waliin deemuu danda'uu qaba. Bakki ilaalchi akkas hin jirretti uummata Oromoo biraa fi akkasumas Oromoo biratti abaarama hin ta'u. Inni kun borseenattu nagaa kama jiru ifatti argaa jira. Yakka kanaaf bor Waaqayyoon na gaafata. Ayyaanni yoo namni na gaafatu danda'an jirreyyuu ayyaanni abbaa kootii na gaafata. Ayyaanni Oromoo na gaafata. Jirre cubbuun xaarame keessatti hooggan abaarsaa hin ta'u. Eenyummaa kootii fi naaf fuudhuu jedhee fidee jechuudha. Qabsoo Oromoo hooggan diduu otoo ta'ini dhaabbichi jechuudha. Dhalooti cubbuun xaarame ta'ee jiraachuun barbaaduun cubbuun abaarsi qabaa, cubbuun wattuu qabaa, cubbuun adabu Waaqayyoo qabaa, cubbuun hin xaaramuu jedhee hangi san daandii heeraaf seera abaa'ootti deebitanii sirnaan buluu deebitanitti cubbuu keessanii hin gaafatamu. Hayyee mee kanumatti aansuudhaan immoo yeroo waan rakkoo jiru kaastanii jirtu gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan qabsoo kana gaggeessaa turtan keessatti immoo waan milkeessitan maaltu ture yookiis immoo itti milkoofneerra yeroo kana hojjechaa turreetti kan jettan muraasa gaa uummanni illee dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffachuu waan barbaadaniif kanarraa waan jettan qabdu? Tokkoffaa ani ergaa ajaja olaanaa naan jedhan sanaayyuu yeroo itti hojjechuu danda'eyyuun turre haalli an keessa jiru haala jeequmsaati haala miidhaati haala akka reefu hambaan kan hunda yakkana raawwatama jira keessatti eessattuyyuu annachittu jeeqama ture hidha dhaabbii ture teknikali na miidhaa turanii qorqabbii na miidhaa turanii qondaalonni istaafonni sun naayyuu hojjechiisuu hin
dandeenye na bir dhaabbachuu hin dandeenye naatu site na jalaatti hiriyuu hin dandeenye gabaas naa kennuu hin dandeenye gamtoona tajaajila kennaa naan jettee gama biraatiin ammoo hojiin ishii hojjettu hojii shiraati. Kanaafuu dhuguma qabsoo kanaaf waggaa hedduudha malee waggaa hedduu hojjettee itti fixamee waggaa kudhanillee qabsoo kanaaf fixamee namni kaa ture. Erga ishii yeroo beekee jeeqamte qabsoon kun adda addaatti mooraa adda addaa baatee cabqillee waraan nama shantama irraa fuudhetti hamma sadarkaa kanaan ga'u keessatti ga'ee guddaan taphatte ture. Haa ta'uuti abbaan ofii muufirra ba'uun jedha Oromooni. Akkuma artistii Gobanaa jedhee Gingaalaa Conqolleedha abbaan ustaatiin tollee jedhu is kana onattu namima onootu ufimaa jedha Oromooni. Egaa isaan na hojjechiisuu hin dandeenye na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gari waraana bilisummaa Oromoo rakkoo hin qabu istaafonni ammoo wal dhageettii hariiroon naaf istaaf jidduu bareedaa hin turre haaluma san irra kaaniitiin kunoo gaddayyuu akkuma hin jirre jirutti bakkuma naannoo isaanii jirutti labsii haganga diklaareeshinii kunoo magaalaa akkanatti walgahii gurguddichi ta'enne jedhanii ufumaan labsatanii kaa'uu nam beekne namni tokko dhufanii hoggansa yeroo aangoo irra fuudhamellee heera seeraan fuudhu akkanaatiin jirtu. Kanaaf gam isaanii wanti Oromoo hojjennu wanni nu milkeessin hin jiru baay'ee itti milkoomne beenne ammoo sila bakki jeequmsi jirutti bakka wal jal deemuun hin jirretti milkoomni yoo dhabames gamsi jaanutu hin ta'in gamuu isaaniitiin jeequmsirra kan ka'e baatii waggaan lamu guutuun waggum walimannaaf waggaa qoraatamu ta'e ture jechuudha. Hayyee mee jaalgollicha dhengee gaa rakkoon yeroo ammaa dhalate jedhamu kun egaa dhimma dhuunfaa moo yookiis akeeka irratti wal dhabdiin uumame jennee fudhachuudhaa dandeenya isin isa kan akkamittiin ibsitu rakkoon dhalate kunis immoo qabsoo mooraa bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana keessatti waan ta'eef akkamitti immoo furamuu danda'a? Rakkoon kuni rakkoo dhuunfaa mataa dhuunfaa kootiitii miti. Ani nama salphataa rakkoo dhuunfaa baay'isuu miti. Rakkoon kennin rakkoo heeraati. Heerirraa wal dhabne, seerirraa wal dhabne, kaayyoo naamusarraa wal dhabne, ejjannoo irraa wal dhabne, heerri hojii ta'iikamu, seerri hojii ta'iikamu. Miseensi gadi miseensoliitii hoogganii gadi hooggan oliitii abboomamuu qaba. Seeraan wal bulchuu qabna, seeraan wal jaldeemuu qabna. Akkin kaanetti dantaa fi dantaa mataa yaadu buutuutti xiqqoo wal guldeemuu miti Oromummaadhaaf kaayyoo wal guldeemuu qabna. Hoogganii gadi hooggan oliitii gabaasuu qaba. Hoogganii olii hoogganii gadi irraa gabaasuu dhachuu qaba. Caasaa sirna tulaa fi sirni kabajamuu qaba. Heeratti deebi'uu qabna. Seeratti deebi'uu qabna. Jedhee waan ani dhaabbicina akkasii qabuufi achuma keessatti heerri akka bakka argatu seerri akka bakka argatu waan dubbatuuf dhiiban kana dubbiin. Hayyee mee rakkoowwan amma dhalatan kanaaf egaa uummanni Oromoos inumas ni eeggata gama hundumaatiin iyyuu waan ta'eef fala ta'uu danda'a kan jettanii keessan immoo jira? Fala uummanni Oromoo fala ta'uu danda'a. Sila uummanni Oromoo nuti Oromoo waan taaneef wanni Oromoon itti falin taane hin jiru. Waaqa gaditti Oromoodha abbaan keenya. Waaqa gaditti Oromoodha haadhi keenya. Waan uummanni Oromoo furuu danda'u rakkoo kamiyyuu Oromoo furuu akka uummatatti ni danda'a. Garuu rakkinni dhalaas kan jiru an jirre jiru jaarsi biyyaa itti taa'ee mataan itti bowwaafatee aduu guyyaa shan ja'a irra deebi'ee yeroo ofii itti gubee dadhabe. Jaarsi biyyaatiin jaalboollichi dhugaa qabaa. Dhugaan kan isaati nutti dogoggore nutti yakke jedhanii dhiifam kadhatanii yoo jaarsi biyya nagaan galgaluu fi qalu bariisaa walgahii irratti nu jaarsi biyya beekaa tole jenneen malee ofitti sibutu hin dandeenyu naan jedhaniitti na dur dhaabbata turan istaafonni kun. Egaa haa ta'uuti qabsoon Oromoo qabsoo nam-tokkeetii miti. Qabsoo murnaatii miti. Kanaafi murteessaan uummata Oromooti. Murtoo uummata Oromoo ammoo eenyulleen kan abboomamuuf ta'uu danda'u qaba. Eenyulleen kan kabaji ta'uu danda'u qabu. Kanumaafi ani hin gamsiisan kanumedha. Tolee jaalgollicha dhengee egaa ibsanuuf kennitan kanaaf yaadota gamaa gamasiitii kakkaan kanarratti nus isin gaafannee yaada bal'aa fi ibsa bal'aa irratti waan nu kennitaniif guddisnee isin galateeffanna. Isinis galatooma fayyadaa. Ulfaadhaa.